Ashamaa harka fuunii daawwattoota keenyaa akkam jirtu oduu sa'aatii kana isinii qabannee dhufnee jirra. Oduu sa'aatii kana kan isiniif dhiyeessu Anaanaa fi Firooti haga xumuraatti waliin turaa jecha gara oduu keenyaarraatti ceena. Oduu ijootiin imbaasiin US dhuma godaantota Itoophiyaa Yemenitti raawwateef gadda ibsate. Poolisiin magaalaa Finfinnee shakkamtoota haleellaa raawwatan qabu beeksise. Rooba cimaa lagni Awaash yaa'isaa sabbata Hawaasa hedduu miidhee jiraachuun dhagahame. Tajaajilli awutoobisii lamaan geeddoo Naayiroobii fi Finfinnee eegalame. Odeeffannoo ispoortiitiin Man United fi Newcastle taphataa Sheeskoo fudhachuuf wal morkaa jiraachuun dhaga'ame. Oduu bal'inaan embaasiin United States Finfinneetti argamu qarqara galaanaa Yemenitti bidiruun garagaltee lammiilee Itoophiyaa kan ta'an godaantonni hedduu du'uu gadda itti dhaga'ame ibsate. Poolisiin magaalaa Finfinnee shakkamtoota miseensota seera kabachiisan irratti adoolessa 26 bara 2017 naannoo Jamoo keessatti haleellaawwan raawwatan to'annoo jala oolchuu beeksise. Shakkamtoonni kunneen daandii irratti seeraan ala daldalaa turan. Miseensonni mootummaa hojii isaanii hojjechuuf yaalan yeroo haleelamanidha. Poolisiin akka kana qorachaa kan jiru yoo ta'u, daldalli seera alaa balaa tiraafikaa fi gufuu sochii uummataa akka ta'e poolisiin eeree jira. Odeeffannoo birootiin rooba jabaa sanbata darbee roobeen lagni Awaash yaa'isaa cabsuun Dambalee Illuu keessatti jiraattota ganda 2,000 buqqifaman sabbata Hawaas keessatti abbootii warraa 240 buqqaa'uun isaanii dhaga'amee jira. Odeeffannoo biyya alaatiin dhaabbanni tajaajila geejjibaa Abisiiniyaa Leegzarii Koos jedhamu magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobiidhaa gara Finfinneetti atoobisii uummata deddeebisuu eegaluu beeksise. Dabalataanis imala dhaqaa galaaf birrii Itoophiyaa 16,000 akka kaffalchisu BBC'f ibsee jira. Odeeffannoo ispoortiin Manchester United taphataa Sheeskoo mallatteessisuuf Euro miliyoona 85 dhiyeesse. Taphataa Benjamin Sheeskoo kilaboota baay'eetu barbaada. Haa ta'u malee amma morkichi Man United fi Arsenal gidduutti ta'ee jira. Daawwattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf isinii qabannee kana fakkaata. Oduu birootiin haga walii deebinutti nagaan nuuf tura.